Sirra jirtu kabajamtootaaf jaallattoota kiyya jaallatamoonni jechaa oduuwwan keenya yeroo ammaa tanaa eegaleeti jira. Dargaggeessi lammii Gaanaadhaa yeroo hedduudhaaf jaalallee ta'ee baafachuuf jecha jaalalleewwan hedduu isaaniitis sobeedhaan dhalaalee akkasumas ardii Afrikaadhaa ture osoo hin taane ardiiwwan Ameerikaadhaa hedduurraa sobuudhaan doolaara hedduu irraa argachuu isaati himan. Dargaggeessi lammii Gaanaadhaa kun immoo nama tujjaaraa fi akkasumas nama abbaa qabeenyaa cimaa fakkaachuudhaan sossobuudhaan dubartoota hedduurraa doolaara gara biliyoona 8 argachuu isaatiitu himamaadhaa jira. Garuu immoo taateen inni hojjete kun wal duraa duubaan fi miidiyaalee idil-addunyaa qabateeti ture. Dargaggeessi lammii Gaanaadhaa kun immoo maqaan isaa Abutiraak jedhamuudhaan beekama. Tiktookara cimaadhaa fi tiktookara guddaa beekamaa ta'eeti ture. Dargaggeessi kun yeroo hundaafuu taanaan tiktookii isaati irratti wanni inni mul'isuu fi wanni inni hojjetu akka abbaa qabeenyaa beekamaadhaatti jaalala ajaa'ibsiisaa mul'isee fi akkasumas akka abbaa qabeenyaa fakkeessuudhaan dubartoota Ameerikaadhaa hedduu sobuudhaan qabeenya hedduu irraa horatee ture. Qabeenya kana keessatti immoo erga boodaatiifis poolisiin biyya Ameerikaadhaa shakkii guddaa keessa erganiif seeneen dubartoota keenya jaalala fakkeesseeti sossobee maallaqa hedduu irraa fuudhaa jira jechuudhaan Gaanaadhaaf ibsan. Ibsa baasan kanaan immoo mootummaan Gaanaadhaa akkaaniif qabee gara harka isaaniitti dhiyeessuu godhan. Gaafa boodaatiif osooniif oolee hin bulin poolisiin Gaanaadhaa to'annoo seeraa jala isa oolchuudhaan deebisanii isa kana akkaaniif kennaniif gaafatan. Poolisiin Ameerikaadhaa immoo isa kana qabanii to'annoo seeraa jala erganiif Gaanaan hojjeteen booda qabanii akkaaniif gara Gaanaadhaatti dabarsaniifis gaafataniitu turan. Dargaggeessi kun yeroo hedduudhaafis maallaqa isaa kan haala kanaan irraa guddata kana doolaara biliyoona 8,000 ol irraa argachuu isaati himanii jiran. Shamarreen Gaanaa shamarroonni dubartoonni wannidha kanneen dubartoonni adiin haala isa kana agaranii isa gurraacha kana daawwannaan nama akka kanaa hin argine jechuudhaan jaalala hedduu dabarsaniif. Dubartoonni inni jaalala kana waliin argatu kun dubartoota akkamiiti? Dubartoota xixiqqaa osoo hin taane dubartoota umriin isaanii waggaa 30 fi waggaa 35 walii gara 40tti dhiyaatan dubartoota gurguddaadha. Jaalala kanaan qabamanii immoo gurraacha Gaanaadhaa kana irraa jaalattiisaa akka malee qabdeetti turte. Dargaggeessi kun jaalala isaanii kana osoo hin fi halkanii fi guyyaa isaaniif fakkeessuu guutuu tanarraa gara taa'anitti osoo hin daddabruu yeroo hedduu booda immoo garuu to'annoo seeraa jala oole. Dirgaaniif to'annoo seeraa jala oole boodaafis hidhamee hidhaa osoo hin jiru poolisiin Gaanaadhaa kaaniif dabarsee Ameerikaadhaaf kan gaafatan. Biyyattii Gaanaadhaa keessatti immoo akkamiin namni kun dhalataa lammii biyya suniitiis osoo hin ta'in garuu nama siyaasaatiif nama shororkeessaa osoo hin ta'in akkamiin kannamee Ameerikaa poolisii Ameerikaa harka ga'e jechuudhaan Gaanaan wal gaafachaa turan. Miseensi paarlamaa tokko gadi akkana jedhe. Namni lammii Gaanaadhaa kun immoo dabarsee hin kannamuu jechuudhaan erganii wal gaafatanii booda namni kun jaalalaaf kan qabameef jaalalti akkamiin siyaasaa keessa dhuftii jechuun gaafatan. Jaalala osoo hin taane akka inni hojjeteetu jaalalaa jechuudhaan deebisaan kan deebi'ee bitee yakka kanaan sobee namoota hedduu maallaqa hedduu erganii dubartoota kana irraa gurrateen booda faayidaa dhuunfaa ofii irrattis oolfatee jechuudhaan himan. Namichi lammii Gaanaadhaa kun immoo Abutiraak jedhamuun kan beekamu kun seenaa isaan hedduudhaas ajaa'ibsiisee fi dubartoota hedduu sossobee qabeenya irraa gurrate jechuun isaan erganii ajaa'ibsanii booda wal duraa duubaan deebiinii immoo Ameerikaa keessatti dubartoonni hedduun deebiinii akka isaa kana mul'isuudhaaf jecha isa himachuu eegalan. Kanarraan kan ka'e immoo dubartoonni Ameerikaadhaa kunneen akkamiin jaalalti nama gurraacha kanaa qabdee dubartoota adii akkana godhe jechuun waliif faana deebisiidhaa turan. Deebisaa isaan haala kanaan kanarratti ilaalchisee immoo Abutiraak yeroo hundaa utanii immoo jaalala deebisa. Sana bira gisee bira isaaniif jaalala deebisuudhaan seenaan isaa akka ni beekame. Seenaa nama kanaa irratti ilaalchisee yeroo itti makiinaan isaa makiinaa haaraa takka yookaan kaampaaniin haaraan bara 2025 as baase haaraa bitatee ittiin adeemaa ture. Saahibban isaa hundaa immoo walitti qabee iddoo takka irratti walitti fiduudhaan waliin jiraatan. Yeruma hundaafuu taanaan inni Abutiraak isaan kana waliin daawwannaa adda addaatis deemee gaggeessa. Karaa makiinaa yeroo itti deemuu fi magaalaa keessa wayitaanii fi deemu isa kana ilaalanii Abutiraak jedhanii harka ol qabanii fi tiktookara kan dhaaban. Tiktookarri kun wayita haala kanaatiin simannaa isaaf taasifamuu fi waa'ee isaa hojii isaa kan arge gammachuu keessa ture. Garuu immoo lammiin biyyattiidhaa waan fiifa kana ta'e jedhanii isa kana eegaa turan. Miseenjerii isaa irratti foloowersiin isaa gara 100,000 fi wayiiti qaba. Garuu haalaan isaan daawwachaa turan. Namni akkanaa kun immoo namoota haala akkamii qabanii namni gurraachi immoo nama adii to'achuu eegalee namni adii immoo ifichi dabalanii dubartoota seenan. Dubartoota jaalalaan eeganiif hojii booda jaalalti dhuma irratti mootiif to'annoo isaa jala isa oolchite. Kun immoo yakka osoo hin taane sababa jaalalaatiin waan isaan kana isaan biraa booji'ee isaan kana qabatee tureef jecha sababa kanaatiif to'annoo isaa jala oole. Maallaqa hedduu kanaa dubartoonni jaalala isaatiin sossobee isiin jaalatee filma adda addaa erganii irratti baatee booda dubartoonni waan ifee kannaniif deebisanii to'annoo isaa jala ergaanii wal immoo maallaqni isaa akkam akka ta'u namni tokko erga ammaan dubbatamne.
Maal inni kun mootummaaf durfamu laata? Mootummaa Gaanaatiif afaan gaaffii namoota hedduudhaati ta'e. Qophiiwwan keenya kanarraan tanaatiin kana qabannee isiniif jira. Chaanaala kiyya dhabeelatu akkuma seentaniin laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuu hin dagatinaan isin jaa. Qophiiwwan irraatiinis kana qophii yeroo biraatiinis walitti deebinee galatoomaa.